Rakkoolee nageenya nuqunnaman furuun biyya nageenya itti mirkanaa'e ijaaruu qabnaa jedhan itti aantu afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Aadde Loomii Badhoo waltajjii waloo biyya cimaa ijaaruuf shoora manneen maree qaban irratti xiyyeeffatee magaalaa Adaamaatti gaggeeffameera. Marichi manneen maree keenyaa ijaarsa biyyaa cimaaf dhaadannoo jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, ministeerri nageenyaa mana maree federeeshinii mana maree bakka bu'oota uummataa manneen maree naannolee fi bulchiinsa magaalotaa maricha irratti qooda fudhataniiru. Waltajjicha kan saaqan deetaa ministeera nageenyaa Dr. Keeraddiin Tazarraa nageenya itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf dhaabbileen ciccimoon akka barbaachisan ibsuun miseensonni mana maree hojii hordoffii fi to'annoo dhaabbilee irratti hojjetan cimsuu akka qaban hubachisan. የተከበረው ምክር ቤት በተለያየ ደረጃ የምትገኙ የምክር ቤት አባላት akka mana hojii ministericha miseensonni mana maree sadarkaa garaagaraa irratti argamtan hordoffii fi to'annoo keessan kan madaalamu dhaabbilee cimaa ijaaruu danda'u irratti waan ta'eef biyyi cimaan kan jiraattu dhaabbilee ciccimoo yoo jiraatanidha. Kanaaf to'annoo fi hordoffiin taasifamu ijaarsa biyyaa cimaa ijaaruuf tarkaanfii godhamu keessatti gahee miseensota mana maree barbaachisaa ta'uu ni amanna. እናንተው ቆጥራችሁ የሰጣችሁት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስራ አብረን እየሰራን እንዳለን በማመን ጭምር ነው። biyyattii keessatti nageenya waaraa milkeessuuf manneen maree ministeera nageenyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jiraachuus deetaa ministeerichi ibsaniiru. አምና እንደምታስታውሱት በነበረን መድረክ ላይ በራደርቤ አኩማ ያደሙ አካ ቢያት ወሊጋላት manneen maree hundi walitti qabamuun wantoota bu'uura biyyattiitti jedhaman irratti marii wal fakkaatan taasisuun miseensonni hundi iddoo dhufanitti deebi'uun hawaasa waliin mari'achuun hojii hojjetameen nageenyi hanga tokko dhufeera. አሁን ለምናየው ሀገራዊ አንጻራዊ ሰላም የኛና የናንተ የጋራ ቅንጅት የራሱን አበርክቶ አለው አድርጓል ብለን እናምናለን. itti aantu afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Aadde Loomii Badhoo cabeensa hunda galeessa nu mudatee suphuun biyya nageenyitti mirkanaa'e ijaaruu qabnaa jedhan. ዛሬ ላይ በሀገራችን የሚታዩ ችግሮችና የችግሮቹ መንስኤ በርካታ ቢሆኑም arrarratti rakkoolee biyyattii irratti mul'achaa jiranii fi ka'umsi rakkoolee baay'ee ta'anis wantoonni akka bu'uuraatti ka'an keessaa isaan ijoon lamatu jiru. Isaanis biyya mootummaa cimaa fi saba cimaan hin ijaaramne waan ta'eef kanaaf rakkoolee kanneen bu'uurarraa hiikuudhaaf dhaabbilee ciccimoo fi biyyoota mootummaa sirna cimaa ijaaruu fi dhimmoota ijoo biyyattii irratti seenaa waloo uumuun lammiileen biyyattii akka walii galan taasisuun barbaachisaadha. ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ መግባባትና ማንነትን መፍጠር እና በዚህም አብዛኛው የሀገሪቱ ዜጎች እንዲግባቡ ማድረግ ተገቢ ይሆናል. itti dabaluunis biyyi Itoophiyaa nageenyi ishee kan mirkanaa'ee fi tokkummaan biyyaalessaa ishee kan eegame akka taatuuf miseensonni mana marichaa uummata bakka bu'an waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu akka qaban ibsaniiru. የሚመለከታችሁ ባለድርሻ አካላትና qaamolee dhimmi ilaallatuu fi taatonni waliin mari'achuudhaan tarkaanfii gara fuulduraaf fudhataman irratti walii galuun gahee keenya akka baanuuf waltajjiin akkanaa carraa guddaa uuma. በሚፈለገው ደረጃና መሆን ባለባት ደረጃ አሳድገን አበልጽገን ለትውልድ ለማሳለፍ ራሳችንም ልንኖርባት ከሆነ የበኩላችንን ልንወጣ ይሄ መድረክ ትልቅ ትርጉም አለውና hirmaattonni marichaa gama isaaniitiin gatiin nageenyaa akka laayyootti kan ilaalamu miti. Kanaaf akka uummataatti nageenya waaraa mirkaneessuuf duudhaalee qabnu fayyadamuu qabna. Kun immoo gahee bakka bu'oota uummataati jedhan. የሰላም ዋጋ በምንም አይተመንም. gatiin nageenyaa karaa kamiinuu hin madaalamu. Nageenyi gatiin isaa kan beekamu yoo nageenyi hin jiraatiin qofadha. Ministeerri nageenyaa bifa garagaraatiin hojii uummataa fi mootummaa walitti fidu akkasumas nageenya uummataa mirkaneessuu irratti xiyyeeffannoon hojjetaa jira. Kun immoo kan dinqisiifatamuudha. በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምን ለማምጣት ልማትን ለማምጣት ዲሞክራሲን ለማምጣት Itoophiyaa keessatti nageenya misoomaa fi dimokiraasii fiduuf uummata hundaa waliin carraaqqii waan barbaaduuf nutis akka bakka bu'oota uummataatti cimsinee irratti ni hojjenna. እንዲሁ ዝም ብለን ተለምዶ የምናልፈው ወይም የምናየው ይተል ሊሆን አይገባም።